maashaallah tabaarakallaa daabboo yeroo ammaa kana alaa bituun hin barbaachisu wanti alaa bitan hagas maraatti jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akkamitti daabboo akkanatti namatti toluu fi nama hawwatu kana mana keenya keessatti akka hojjannu wajjumaan kan laallu ta'a. Isin hanga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Laayik illee gochuu hin dagatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa dhaalamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya jaalatamtoota kiyya akkam jirtan fayyaa keessanii jireenyi maal fakkaataa fi ana akkamina bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba maashaallah tabarakallah daabboo hedduu takka namatti tolu ciree bituun isinirraa hin eegamu jechuudha. Manuma keessan keessatti eelee daabboo yoo qabaattan haala salphaa ta'e waan barbaadan godhachuu dandeettan. Egaa daabboo kana akkamitti akka hojjannu na waliin tura. Wantoota barbaachisan maal akka goonullee na waliin tura laala aanu fi kiyya akka mana kiyyatti hojjetadhu isinitti agarsiisa jechuudha. Hordoftoota kiyya hundaafuu kun wanti na barbaachisu as biratti ashaboon jira hanqaaquu akkasumas irshoo yookaan kaameraa maal jedhanii itti aansee bishaan jira kunuun argitanii irshoo harcee akkasumas qimamiin daabboo tokko kun immoo dhooftuuniiti. Egaa amma tokko isaatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Akkanaan godhu as biratti hanqaaquu lama qopheeffadheetiin jira. Galgala waraabaa jira viidiyoo kana. Tariitii wanni isinitti mul'anne yoo jiraate dhiifama guddaa isin jecha kunoo sahaanii illee qopheeffadhe sahaanii shaklaa yookaan burcuqqoo jechuudha. Hordoftoota kee jalqaba irratti zayitii xiqqoo isii qaba. Zayitiin kun hagasmara jechuun hafullee barbaachisaa hagasmara dirqama miti akka paatiraan jalaan qabannee fi zayitii xiqqoo itti qiceeraa kun akkuma argaa jirtan kanatti itti aansee ashaboo yookaan soogidda haganaa ga'uuta akka itti godhadha. Wantoota garaagaraa mana keenya keessatti eelee daabboo qabaannaa waan kamuu hojjannee haala bareedaa ta'een cireef ijoollee qopheessuu dandeenya jechuudha. Ijoollee teennoon akkanaa kanneen mana keenya keessatti haaluma salphaan viidiyoo baay'ee isinii hojjedha inshaallah. Hanqaaquu firee lamaa itti godhee jira. Maalitti zayitii ashaboo hanqaaquu jechuudha. Egaa as keessa zayitiin hafullee rakkoo hin qabu. Hanqaaquullee of rakkoo hin qabu garuu itti godheera itti aansee qaama itti godhe kun irshoo yookaan kaameraa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa ni beektan jedheeti yaada. Egaa isa haga takka itti godhee jira dhugaa dubbachuuf maa fal'aanaan hin goone haguma takka itti godhe kun immoo qimamii daabboo viidiyoo namni argin akkaataa qimamii daabboo itti godhamu ittiin qopheeffannu tanaan dura hojjedhee jira. Amma fixuu ka'e inshaallah isinii hojjedha gisee ofii kiyyaa qopheeffadhu. Qimamiin daabboo kun waa baay'ee of keessaa qaba. Absuudallee qaba. Qaama itti godhe kun immoo wanniidha jechuudha. Paawudarii itti godhee jira. Hordoftoota keessaniin booda xiqqoo ni dhaadha. Hanqaaquu hedduu takka natti hin tolu jechuudha. Hanqaaquu yoo keessaa boorate fooliin hanqaaquu dhugaa dubbachuuf natti hin tolu. Akka isa keessaa naa balleessu dhooftuu kanaan sirriittidha jechuudha. Yookaan fooliin isaa baay'ee takka natti hin tolu. Dhugaa dubbachuuf dhiqamaa yoo gizeetti dalagee yoo sirriitti ajaaksiin dhiqin foolii horii naa kenna jechuudha. Honyaan xiyyaatti kanaaf sirriitti akka boorisuun keessaa badu yookaan keelloon sun sirriitti kanaan dha'a jechuudha. Egaa namoonni waan akkana kana barbaadan immoo meeshaa gisee ajajattan eebituu dandeettanii baay'ee takka namatti walitti dhooftuun tuni gatiin isillee xiqqoodha. Yeroo ramadaana fa'a kubbisii gisee hojjennu baay'ee nu barbaachisa jedheetii yaada. Egaa akkanatti dha'een booda kun kana fakkaata akka dura keelloo ta'e sun argaa jirtanii adii ta'ee jira jechuudha. Amma immoo bilbila maamatti kennadhee dhiifamoonni dongorallee yoo jiraate maamatu na waraabaa jira. Egaa booda harcee kiyyaa ganaa ga'u takka itti qicadhee san booda harki kiyyaa ni waliin yookaan immoo waliin gaha jechuudha. Daabboo ajaa'ibaa fi daabboo namatti tolu mana keenya keessatti akkasumas keekii garaagaraa waan barbaadan eelee daabboo yoo qabaattan hojjetachuu dandeettan jechuudha. Paatiraawwan xixiqqoon ni jirti. Kanaaf isa bitattanii yoo isallee qabatin kama daabboo sanitti illee godhachuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaaf akka dhumaatti na waliin tura laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni na daawwattan warroonni viidiyoo kee sheer godhaa jirtan laayik godhaa jirtan yaada babbareedaa naa barreessaa jirtan hedduu takka galatooma wal faadhaa isin jaaladha isin kabaja isiniin jedha. Egaa bukeesseen booda akkanatti daqiiqaa 30 takka itti qadadatiri maashaallah kunoo daqiiqaa 30 yookaan 40 booda akkana ta'ee kof ol jedhee jira kunoo ni argitan jedheeti yaada. Hagni sirriitti qomotu eeguu hin qabnu gista akkanatti yoo kof ol jedhe paatira irratti godhannee lammataaf illee paatira irratti kof waan jedhuuf annagaa jechuudha. Gista kof jedhe gas booda paatira tana kunoo ni argitanii takeekii garaagaraa paatiraan tun dhugaa dubbachuuf gisee bitusan talammaffaati garuu hagammaa waan taane dhiqqoon moxxii malee jechuudha. Waan barbaadan itti godhatu dandeettanii keekii ta'ee waan garaagaraa waan na barbaadan jechuudha. Zayitii dibuu qabdan jalqaba zayitii dibee jira argitan jedhe yaada. Zayitii dibdanii gisee takka takka zayitii sirrii dibdanii harciree yeroo firfisitan hin qabattu yoo zayitii qofa ta'e xiqqoon qabatti jechuudha. Kun waan adda zayitii qofa harcee itti godhan harceen irratti hafa jechuudha daabboo irratti. Kanaafuu zayitii jala godhee daabboo xiqqishoo akkanatti godhuu barbaade jechuudha. Ijoolleen ni feeti waan ta'eef adda addatti akkanatti haala kanaan kunoo godheetiin jira. Hordoftoota kiyyaa baay'ee itti dhiphadhee wanni boca hin qabsiisu rakkoo hin qabu. Kanaaf haala kanaan godhee xiqqoo isii akka inni furdanne gadi qaqqaba jechuudha.
Yoo garuu akka inni diqqoo jechuun keessaa duwwaa ta'uu barbaadda lixima kana diqqeessee godha jechuudha. Garuu waan akkasiin barbaanne diqqoo yabbuu akka ta'u waan barbaadeef jecha yabbisee akkanumatti akkan daalachuufne zeetii diqqoo irra buusee akkana xixiqqoo addana kana godha. Barbaadeeti jechuudha akka inni furdatu. Garaa keessa duwwaa san hiika bitamuu inni salacha'ee jira waan ta'eef diqqoodhaan akka qabaatu barbaade akkana godha. Maashaallah. Eegas booda yookaan saliixillee waan jiraate akkasumallee mootu absuuda gurraacha waan barbaadan yoo asirra xiqqoo isiin firfisaan garuu kamaa manaa qabu kadaaboo wajjin qopheessan absuuda gurraacha waan of keessaa qabuuf dimbilaala absuuda gurraacha kan walitti daakame abishii waa baay'ee of keessaa qaba akkanatti irra firfisaa maashaallah fuurri isaa hedduu akka namatti tola. Gizeme bilchaatu san waan fakkeenyaaf daabboo namni ulatti godhe daabboo dhugaa miti kun daabboo illee ta'e akkasumas fooliin mi'eessituu kanaa maashaallah baay'ee akka nama hawwata jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kun haala kanaan godhee ka'e diqqoo daqiiqaa 20 takkaaf ammas akkanatti kaa'a jechuudha. Itti qadaadeetiin kaaya. Dura sirriitti koof hin jennee beekaa dura diqqoo mokuuf jedhee maaliif ammallee waan diqqoo lafa kaa'uuf kun olaala. Egaa akkas ta'een booda diqqoo koof ol jedhee jira. Amma paatiraa kiyya keessa galchaa jechuudha. Eelee daabboo keessa namoonni baay'een akkaataa fayyadama eelee daabboo jettan eelee daabboo gizee baay'ee hojjedhee isinitti agarsiisa. Kan sirriitti qaama isaa guutuu isinitti agarsiisne malee jechuudha. Maaliif bakki istoofii itti sakka'u gamarni isaa saalonii waan hin jirreefi saniif malee waan biraatiif miti jechuudha. Akkanatti keessa galchaa yoo keessa galchine qaamman itti dhiqixxaa walitti itti godhe kun keessaa kayikkatu hiikanii keessaa ol ba'u waan ta'eef sibiila tana waan qabsiisin keessaa ol baate jechuudha. Tagaraa sun sibiila sana irra gadi kaa'ee kun keessaa kana fakkaata eelee daabboo tiyya baay'ee turtee jirta muufaa jirta jechuudha. Mastaawotiin isaa tunillee irraan jalaa cabdee dirri isaallee onni ta'aa jiru jechuudha. Luluqqaa jira agoggaa meeqa takoggaa 5 deema jechuudha. Na fakkaata jechuun tooruma bultii qabadha sanii kan hin bitame baay'ee takka gogaan isaa akkas ta'e jalqaba kana haga dhumaatti lukkusna kana jechuudha. Itti aansu maal godhaa yeroo kamuu kajalan lukkusa. Kun xiyyi gadi aantu sun tajala mul'isti kun yeroo bitasanitti eeleen amma fooyyoof eeleen tunniin xiyyoolii kun immoo ka gubbaa mul'isa dura kajalan lukkusa jechuudha. Kajalaa maaliif akka lukkusu beektani lixiin sun akka kufol jedhuuf egaa inni kufol jedhee daqiiqaa 30 takka lukkusameetuma taa'een booda yoo daqiiqaa 30 takka ga'e yoo inni ol kof jedheen beessa inni jala bilchaataa ol dhufu jechuudha. Yoo san immoo kajalaa dhaamsee ka gubbarraa lukkusa. Kun amma fakkeenyaaf kajalaa jechuun xiyyatana jechuudha gartanii xiyyatana jala dhaamsee irraa amma kun wadu lukkusan dhaamsee ka gubbarraa lukkusee maashaallah kun mastaawoti keessaa ni mul'ata. Mastaawoti itti fuura waan ta'eef sirriitti ifa godhee mul'isu malee amma egaa akkas godhee daqiiqaa 30 booda jechuudha. Maashaallah osoo bira lukkustanii daqiiqaa 30tu gaya hangaruu dura kajalaa lukkusee daqiiqaa 30 egaa tureen booda ka gubbaa lukkusa waan ta'eef saa tokko booda jechuudha ka keessaa baasu. Maashaallah tabaarakallaa wal eega malee ol biroo lukkustan ol kof hin jedhu jechuudha. Sanii fi jalqaba jalaa lukkufadhaa gizee waan akkasii hojjettan an akkas dalagaa garuu gara kiyyaa maashaallah tabaarakallaa kana fakkaata hedduu takka namatti tola hedduu takka urgaayaa daabboo alaabiitu nurraan eegamu jechuudha. Kuni galgala amma fakkeenyaaf ganamaaf barbaade galgala godhutti jira. Viidiyoon isinitti mul'ata jedhee yaadaa yoo isinitti mul'anillee garuu ni mul'ata. Kun akkuma ammaan editii gizee godhu argaa jira waan ta'eef jechuudha. Garuu galgala raabaa jira. Ganama daabboo bituun baay'ee takka bakka namoonni jedheera waan ta'eef yeroo takka harcillee guddiidha haa ta'u kiiloon takka qarshii 100 foo'ii seenee jira dukeetiin haa ta'u qarshii 100 kiiloo tokko bittee kiiloo tokko nama godhe kun kiiloo tokko iyyuu akkasuma kiiloo tokko garuu daabboo dhiqqeessee godhe daabboo baay'ee itti ba'a jechuudha. Kuni garuu baay'ee furdaadha akkasumas gugurdaadha jechuudha. Maashaallah egas eeginni qabbaneen booda kunoo paatiraa san keessaa irraa hiikee isiin addatti haftee jirti. Daabboon kenna kana fakkaata. Haala kanaan goonii galgala gootanii akkanatti eegas booda eeginni qorreen booda laastikiin martanii yoo keettan maashaallah ganama daabboo ajaa'ibaati. San booda abbaa feetaniif ijoollee keessaniif waan barbaadaniif fayyadamuu dandeettan alaabitirra jechuudha. Kanaaf galgala kan godheef ganamaaf barbaade maashaallah jala sallee isinitti agarsiisa. Kun akkuma argaa jirtan tana dura isinitti himee jira jechuudha. Eelee tana paatiraa tanniin zayitii sirriitti itti gootanii eegas booda harcii warra firfistan malee ni qabdi jechuudha. Akka qabdu soma beeku ammoo oo'aa waan ta'eef osoo akka nama dhiisee hin qabu irraa baadiqqoo ture oo'aa nama irraa buusan isinitti agarsiisuuf jecha irraa ol qabe kun maashaallah tabaarakallaa keessallee kana yabbuudha garuu laala. Hedduu takka namatti tola jechuudha gartanii sooftii haphii sana yoo barbaadan gizee biraa hojjedhee isinitti agarsiisa. Kana garuu jalqaballee isinitti himeera dhama ka qabu waan barbaaduuf egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya akka isinitti tole abdiin qaba. Laayik sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo nyaataa viidiyoo kana kanneen ni jaallattan ilaalu anillee inshaallah isiniif hojjedha. Yeroo takka yeroo fi fayyadamullee yeroo fi godhadhullee yoo ta'e kanaaf hundi keessanuu laayik sheer gochuu hin dagatina. Hundi keessanuu isiniin jedha. Ammayyuu mee osoo hin dhumin laayikii godhaa gara dhumaa siqaa jira waan ta'eef dagattanii akka hin baane hundi keessanii laayikii godhaa.
jechuudha ittiin kafaltanii viidiyoon kiyya kana fakkaata ture akkasinitti tulis abdiin qaba viidiyoo akkanaatiin inshaallah walitti deebinaa hangastuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naa ta'a isin jaaladha isin kabaja isiniin jedha namoonni meeshaa na biraa qabdan illee obsaan na eeggadha meeshaan keessan abshirii akka waan mana keessan jirutti yaada warri viidiyoo isiniin godhin jechuudha akkana hundi keessan immoo yaada muraada keessan bakka saanduqa koomentii jalatti hundi isaatu yaada muraada keessan barreessuu hin dagatina mana keessan keessatti yeroo tokko takka akkanatti godhaatanii fayyadamaa isiniin jedha wanti alaa bitan kun baay'ee kan namatti hin tolu daabboos taanaa miidhaa kamuu jechuudha alaa bituun osoo nutti hafee bareeda jedhee yaada egaa hordoftoota kiyya wanti balleessee illee jiraate dhiifama isiniin jedha akka isinitti immoo abdii qaba guyyaa gaarii keessa naa oola laayikii godha sabskiraayib illee godha baay baay